mataa oolaa namni tiktookii kanarratti amma qaala'ee. Leenci bosonaa dhufe jaan. Leenci koo yamma meeqa gale $300 meeqa gale? 18. Duraanillee akkasuma. 318? Diskaawuntii yoo qabaatte diskaawuntii namni tokko hin qabu. Googil irraa bita googil irraa yoo seentee bitta bakkas. Qaalii miti jaabarsa wal leenci. Nama tokko. Qaalii miti. Sibiila qaaliin ta'in. Woyyoo leenca jaartii yakkuma eegalteetu amma kunuu. Amma Fatiyaa kunoo faayiloon kanaa daatti fakkaachuu. Fatiyaa tara yaabbadha. Sijjamiriidhu Fatiyaan siin taatu dhugaa rabbi siin jedha waan si tuqe wallaalle malee jechuudha. Homa si bute wallaalle malee. Fatiyaan Fatiyaan jireenyaaf siin taatu yoo ati luka gad diriirfattu hin bootti. Yoo ati luka ol cabsattu hin bootti. Yoo ati dhungattu hin bootti. Afaanidha. Fatiyaan kallattii makamiinuu siin taatu homa si xaarse waan jedhe wallaalle malee. Dawaan hin jira harka akka nama hin bochifne dawaa obaasa galgala. Homa feeta osoo goote Fatiyaa jechuudha. Fatiyaa homa osoo feeta osoo goote gadi qabuu hin dandeenye. Gadi ba'e siin jedhaatti sirraa fudhachuuf. Hoteelaan lixuu fi Fatiyaa ergersitee jennaaniin kolfaabboonni keessaa waa achii wanta nagaa taati. Gadi baate tanaan caammatti takka godhattee deemti kunoo hanga mataa abbaa abdii geetu takka gubbaa sun hidhee kubbisa. Amma gadi baay'eetti maal na godhatu gadi baay'eetu. maali? Caammaa tokko godhatti beekta. Amma eenyu keessan na jana deemi sooloo kasaarte deemi homaa kana. Kootti ni nyaattaa maantu keessan si jala jan asirra nama fittee. Isaan faana marra deema kaasiinuu kan nuti ta'e. Ay, keessan namni tokkichi hin dhaqina. Gadi qabuu hin dandeessu eenyuun caaltee gadi qabuu dadhabanii. Sadii miti barma Fatiyaan maali beektanii odoo amma iluun biraa baheetiin diqoo tureetiin jedheeti Fatiyaan mana keessa kaatee wanna takka lafaan kaabsu teettee bulti. Haadha faatee gabbee alatti mana jala jiran. Mana kiyyaayyuun beektu akkanaan haasofte jennee. Kiwi jechuun amma dhaqaan kiwi si gooti. Mana kiyya yoo beekteemi. Fatiyaan kibsi goota jira. Manuma kiyya yoo beekteemi jedhee bakka. Soogidda irra fiffirsanii tumanii kunoo abdii kumeellee akkatti jaartii tuman beeku waan inni haasa'u ilaala. Haati faatee bakka haati wanni Fatiyaan har'a xoorinna takaasaa jirti rabbi siyaa dandeessisa. Siif hin taatu habiibii kiyya iluu kiyya yoo isin manaa fi ariite kootu. Hiika warri kun jiru hiika irraa hiika laakkaa. Anaan mallaqa. Yoo diddananuu hiika. اليوم بنت الفتية ورجال ليلو والنكات الدانيكو كأصلين جده ثم لنني مال جده كأصلين جده توك جار ثم وإلا نمني يكون جرو نقلتي يا راجل أوكي جلاين بوا أنا تتو جلا بوا نكاح نيتو يتندم تورجي An sadeen siraabu sadii rabbi beekumsi hiikee jedhiin himee isi matanaanu fatee matanaanu sadii rabbi beekumsi hiikee maqaa keenan kaasi kana booda jedhu. Waan kafalamuu qabu jira meeshaa bada jira kaa irratti qacacca'u hin dhageenye jaarsummaa duraan laalu irratti. Meeshaa maal beekumsi. Tuyyaa sana nuuni hin jira eedu. Siree abdiseen cabsa jira sireen sun kuma dhibba. Guyyaa gurraacha jira. Abduu seedhaan bar asanseeri jala wal qaqqabatan jedhani asanseeri meesii fi asanseeri gabbayaartu. Ani wanni tokko nikaa qoy siree ka cabsan isaan. Ka kafalu gaafa nikaa hiiku reediin ati kafaltu malee nikanni ni gamuun aan jedhan hiikuuf bara karaa dubbanne. Siree abduu see kafalennaan an abduu seenan hin kafaluu jedhu. Hiigale. Saada waan jettu. Tuyyaa sana haala marraa busuu. Fatiyaan booyaa jirti.
Nikah filmu malu buat. Ana idaa yammaa yeroo ammaa yoomuma eegani si gola gadi ta'a jedhamee amma sa'aataa tan argaa taata. Masanu barbadet terfatiana. Diotan. Elu rakkon qabu. Walumaan harkisirreet. Ganama kana na godhadhu janaan na Iluun gaafa fatiyaa Asli Oromiyaa maal jetta Dr. iluu fatiyaa nurratti hin fuudhe. Ani haadha faatiyaatti deemaa jira dubbiin fatiyaa kun nan baafne maaliif xoorinata baay'eetu jira kaadha fatiyaa. Chiit gooti ishii naatti faate. Harraa eegaltee jechuudha. Harraa eegaltee maqaa keen dha'u fooloo sirraa kaafadheera jaarsa kiyyaa miti maal gochuu ati leenca jireenya keenya kara fuulduraa ooffachuudhaaf karoora meeqa qabna kan maali ati leenca siidhaa kennita ilu maal jechuudha. Maal jechuudha maal jechuudha naxalaa aggaaroo nan fakkaatu nan maka. Fatiyaan kiyu jechuun. yoon anamsaa bira deemeen bullee addaani namaa miti fatiyaa mujaahidiin jedhamu. Na agarta yoo hambira ija. Abdii hukumee naa galchi. Abdii hukumee kosee qaraatee beekta gootu ni kaayee kisima namni guddaa yaada. Laasanii miti Hamzaa bira yoo deemte dinyatte keeffii malee maal irraa fuuta deemi Hamzaa bira Ani haadha faate kisaaraa keessira. Kisaaraan sireelee caccabdeen akka fala. Yoo namni isii darbee jiisuun akka fala. Haadha faatee kottu gadi naa baay'atu amma yoo mee dhiirummaan sitti jiraate kottu gadi naa baay'atu. Abdii kumee ol galchiiti akkaataa itti jirtuun qara iiti sadii rabbi beekuun gadhiisini kaa. Kottu gadi bayi naa baay'ate yoo mee dhiirummaa qabaatte haadha faatee ati kottu naa bayi. Kottu naa bayi. Deem maal godhuuf sii bayaa miti deem wanni sii bayuu hin jiru baqaraate. Yoon kaayiroo keessaa siin balleessine anfatiyaan jedhamu. Tu nagarta. Maal kaayiroo keessa na balleessisa waan ittiin nyaattee ittiin nudduu dhabaaf eengaddayyuu shiroo waan ati surraa kan fale mana Abdii kumee ol jiruuti jedhama. Ali Sumayyaa fi wanni ijaan arguun barbaadu asuu dhabamaa ta'anii. Dunuunfadhu fatiyaa danda'e dhufteera. Lala kalas nagati anifat walikne ra'idu. Ciao. Jaartittu hiika gara jaarsaa hiika malee hiika. Alhamdulillah. Fatih antu maaliif? Qoy. Wallahi shamarran hundi Fatih antu jaarsi namaa yoo ni jedhe. Fatiyaan iluu dhiifti. Fatiyaan inni. Qoy gasiniin jedha waaqaa fi jaarsi kan kee yoo arjaa ta'ee namaaf sada raammata godhe. Dubartiin jaarsi raammata namaa godha akka raammatan goone itti qabdu isinuu raammatan qabdu. Kanaafuu inu aroosii dhaame siin taatu Fatiyaa. Naan raayii kaatu ni gaafan fuudhan. Maali waan barbaadu? Anna mana raayii kudha. Karaa siin taatu anuu si boo'e dura. Isin lolaatu. Mee deemteetuma haa fudhattu Hamzaa rakkoon qabu mee Hamzaan mee argite Hamzaan maal godhan ganama galgala ijjisii currottu maal itti godhata Hamzaan deemteetuma mee Hamzaa fudhattee Hamzaa waliin haa jiraattu. Oi. An kana ajaa'ibe zamanni jijjiirame intalillee ni kaayii guyyal qabu. Mata godha. Haadha faate. Nikaa kana eenyu hiike qoyam. Namuma gara hidhee. Ola leegam fadeemi. Nikeen gara tokko chacha irra jira maaliif isin guyyaa maraa ixaana aarsitee jaarsa namaa waan Hamzaa deemaa jirti. Rabbi karaa garaa isii haa bal'isu haa deemtu. A'uuzu billah. Anka jedhu funyaan jechuudha galgala gizee rafan ol siqaa ganama gal siqaata. Harkan kiraa sintumaa bultii sanii ol deema. Niitiin bakka raftu jirti. Allah rabbi. Tumayaan kallacha irra si jiru ka'ee nuti. Bakka raftu jirti amma jiru. Harkimmaan beeksisa kun kawanni itti ka'ee nuti mucaa tokko kas tiktook irra deemtu. Qaqqabaa jira yookaan akka ajaa'ibaatti miskiin. Ormaappii godhaa jira rafa. Tokko wayii waan siin jedhu laali iluudhaa gahi.
Tokko labseera. Fatiyaa fuudhaa ati jenna. Bakka biyya fuudhiiti ilmaan qabdu arsii malee dabraa fuudhuu qabdu fuudhee nuti hin galini. Qofaa siftan wallah. Akka kanaafuu Fatiyaa Maali? gadhiisuu qaba jechuudha akkana eegataa turte. Namni hiiku hin jiru warri intalli nikaa hiiku hin jirtu. Arsii malee hin fuudhinaa jedhe. Karaa Hin jira. Elu ani ni kabar. karaa hiikiitiif haadha faaxeen na hidhi. Ayye dhageeffadha yeroo takkitti ni kan bu'aa jira. Gadda asliin qara isaan qara imaalii. No, jalqaba irratti astaghfirullah alazim la tu'minu min ash-shaytan jarjarun. Haram atintaat. Ma jarjarun jetti ma jarjarun arabi fakkana jira ma jarjarun jetti. Ma jarjarun. Isin jarjarti bar isin jedhen. Ma jarjarun jetti. Ya Rabbi. Sadiin qabdoommota na bu'ee jira. Elu kana booda wala jaarti wala maarree namni jaartii iluu jedhe hidhamu Kana qaba. booda warri viidiyoo dhiyuutu godhan haadha faatee irraa na balleessa. Ani kun haadha faatee jala tana haadha Fatiyaa Ati Fatiyaa na jaanjoo. balleessa. Jaanjoo yaadan qabni maal gochuutti baddeedha gatiin. Ati kiisiin guyyaa takkitti ilaaltee itti seenuun dogoggora guddaa. Dhiirri arsii si jammir kiisiin marraa duuti waan ta'eef kiisiin sana argateetidha inni. Kiisiin inti asirraa ashangulliitti dhungootti ol erginaani. Peentii taate walkaa nama isaa. Kasobaniin jechuudha. Uummanni maaf ta'a. Rifeensa sumeera hundinuu. Rifeensa nama arge jira. Sumeen poosti gootee. Barri narraa banii balbala jala jira jettiin Hamzaadha. Deebate. Ani Hamzaan Fatiyaa fuudhe taanaan jechuudha. Hamzaan Fatiyaa fuudhe taanaan dhugaa rabbi waan kaayiroo kana keessatti uumuudha deemu. Dide Fatiyaa didee jira salphattee. Amma nan Maal jiru jedhee jedhe. rabbi jedhiiti. Mana hin jiru. Mana hin jiru bari. Mana hin jiru deemi jabdu sassakkaamii jedhen. Rabbi rakasa si haa godhu akkasuma rakasa tayyati Fatiyaa akkasumatti lafatti hafi ati. Awwaasa billee jaartiin hiikamte nu keessummeessu dhaban. Eessa jirtaa bakka jirtutti natti. Allah. Kana kasee arrabsu kana biloo dabarse yana. Oromticha jedhamee akka jiru laal waan qarbii digee hudduu jaldeessaa keessa bahi fakkaata. Akkin waan harreen fuula dhiitte fakkaata daalacha. Cafaalla qaba. Wallahi dinnichaa mana bahi. Dinnichaa qofa leeka mana bahi fakkaata. Waslaattaa fuulli dhodhommo. Qofalee maali beekammanni? Irri waaga yeroo waan nyaanne kun qabeela tiktookii seeti. Bootti godhatee. Haywaan ofii guddi. Hoola. Walla maali warrabsan? Jimaa qama'ee sii dhufa obsi jedhaan ilaala. Hamza. Daggalabbata iyyusaniyyuu laalmee mataa ishii dafa. Paantiitti mul'ise argite paantiitti. A'uuzu billah. Fatiyaan kiu jechuudha maqaa. Shaaraa turaan maal biyya? Fatiyaan nama paantii arginaan kilooriksii dhugdi. Sabrul. Jabat. Rakkoon qabuuti iluu wayya.
baga wal jijjiirte iluun faaxeen ta'a kala haadha faaxeeti sirritta ganama hundaa leencaa gammachiisa. Nama dhibba sadi keessa nama ni kaa hiiko akkamitti dhabeen kai dhiyoo jira. Abboon hiike siin jenne siin galuu kiyyasitti hin taane. Rabbi ani fati sirra ani walirraa bareennaa oromtitti akka tanteetiiti sumaalee itti dhiisiiti habiibi kiyya sumaaleen faayidaa siin qabdu oromtitti akka tanteeti bareeddu intala arsee ani fati yoo wal fuuneetiin jenne jechuudha roomantikii ajaa'ibaa kanaan jireenya ajaa'ibaa kanaan jiranna yaa bareedaa kiyya yaa mandariina kiyya. Seetaappii kana fa'a. Sana itti dhiisi. Ani amma tokko gadhiisuu Ingiliishiin beeytu wanniin Fatiyaan. Maal eessaa fuuti Fatiyaan Ingilif? Ani akkamiin na hiitan karaa shiikee jira siree hambaa qofa kafali. Siree hambaa shan qofa kafali malee ani rakkoon qabu siree kafali. Fatiyaa yoo taate biyyatti abduu seenuyyuu xurree ani hin bahin jedheen. Muraad digobaale kana bilee si arrabsaa waan fi arrabsi. Maal baale godhe rabbi adi kana walaamoodha yoo tana gurri isaa baqaqaa qaba akka kirooshii limaatii gootu. Wallahi amma yoo tana qamadii haamuudhaaf harkisanii galchanii walaamsuu. Nambara 11 qallacharraa qabeetta. Ati baate TikTok irraa iyyuu malee jaalalan beektu walla Hamzaan hin barreessine kana shida diinaati rabbi kakadhe Hamzaan kiyya kana hin barreessine. Namni akka haadha baate jaalala beekuyyuu hin jiru TikTokii kanarra. Qubeen ol gudeedha laal qubee inni barreesseen tun garagara gudeedamteerti. La kun amma shida diinaati yaani akkaawuntii inni fincaanii lafaa kaanaan fincaan kanan obsu namni biraa barreessa. Fincaati guddisaa innaa lillee. Nambar naalaka ani Fatiyaa kun Oromoo dhagaa siree hambaa kacabsite haa kafaltuu qabdu isheen cabsa waliin baasanii haa kafalanii Fatiyaa gadhiise naalaka. Ati maal jette gara Fatiyaadha siree bitaa sireen Fatiyaan hin maltu Fatiyaan guddatti jennee. Sireen binne siin gallee bar gandambaa siree cabsanii. Hin binne. Siin gallee haadha faate namatti ishii daffare gandambaatti siree cabe. Dhugama jette wallaa qachaa kanarra deemti sadaqaa kana jaalatti wallaa dhugama jette. Maqaa si balleessite situ kafalee irraa si qabanii akkas ta'e. Hin kafalu. Dura situ kafaleera. No, dura kafalte. Umariin tokko akkas ta'e fuudhee bar. Okay, abbo biiftuun barreessa xalaaqe takka xalaaqe lama. Inna miti yeroo takka. Eeyyoo akkasii bara. Xalaaqe jira. Amma ila akkana jedhu ilame ila akkana jedhu afaan takkitti maani sadiin qabuun sirraa buuseera nikaa kiyya sirra hin jiru yennaan bakka dhumate bar maaliif laakkaa oolta wallaa rabbiin bardheera kana akkanatti amma eeginne. Hamzaan waggaa tokko fuudhee gadhiise deebee fuudhuu hin danda'a bara yoo fedhe. Hamzaan taaptaap godhee gadhiisee fuudhuu hin dandeetta. Hamzaan illee rakkoo isii himaa jira waan jedhu laal Hamzaan illee Fatiyaan barreessuun beektu qubee afaan Oromoo eenyu barreessaa raafu. Hamzaan faaraadhaa jettisillee. Wal fixanna nama jarri wal lolanii Fatiyaan badee hafte borga nama firoomna bira deemiti firoomna dadha yoo kakkayee si fuudhu. Iluun takkitti namarraa buunaa nama deebi'uu hin danda'u abadan bara. Osoo fedhanillee jedhanii deeffatan. La warri mana ola seene kun lolfuu eegalee moo maaltu batatu jedha. As keessa rafuu dhuftanii jiran. Haanidha. Maali wanti galtee? Maali akkana boqqolloo moo dinnichaa nyaata? Aslii ta'u oolta. Guyyaa hojii olii gadi fiigaa ooltee ta'u. Chiro san biraa iyyuu jira bara. Isiidha wallahi. Maal onni akkana baxaxaxaxa jedhu sun. Matoora arceeti. Fatiyaa reefi sumayyaa dheessitee Fatiyaa galchimme. Fatiyaa galchiin akka gaaf tokko ana sumayyaa saadiyaa odoo gastii keessa jirru. Kakka gastii keessa abba.
Fatiha Maal galchi, jette? Fatiha galchi. Madaamin sa'aatii kana maal godhuufisi waamti. Hamzaan illee homaa ana gadiin deemu soqa haadha faateetitti dhufaadha. Fatiha galchi nikaa kana dhageeffattee haa buutu. Fatiyaan naqime. Fatiyaa ola san diduu hin dandeetta bargiseenni si talaaqa jedhuun sirraa hin fudhadhuu jechuu hin dandeettu. Amma barqara duraanin diddi har'a ammoo inaaffattu akkana godheen wanni isin hiikee malee bar duraanin diddi. Du'ee akkamiin hiikan jette har'a ammoo. Eegadda sirraa kana jennaan. Bukkoo diduu hin dandeetta barama fatiyaa yeroo inni si hiikee si talaaqa inni si hin jedhu atammoo silaa Amma dhumate kan dhumate. hin qeebaluu jechuu ni qabda silaa yeroo san garuu ni kennin bu'uu jechuu. No. Haadha faatee dhageeffadhe. Kennin bu'u isiin diduu hin dandeettu wallaahi yoo seera isaati malee. Maal yaadda? Soolaa sitti kennee jedha namichi. Achi jira kaamsoo lafa qaamaan goffatanii. Ansoola qaamaan koppisaa Kaamiin na kenna. Ansoola. Inni kaan soolaa jiru. Fatiyaan ergisaa seentu. Jiddeerti Fatiha. Inni itti fatiyaan galcha jedhee jennaan. Fatiha inaafa butuchaa jira kun. Kooddisi fatiyaa. Akkuma deengatti diddee kooddi dijeen. Inni ta'u. Noo jette kun olaalaan diddee. Deengatti gurraachaan fansirraa hin jennu. Nooyi. Haa? Akka Fatihaan diddeerti. Itti isaa Akka irraa hin hiikamne anaa No sirraa amma dhorka. amma rakkoon haala faateeti baranii hiike jedhee ani hin jennu. Ufii hiikamuu malee qabaa ganna dhiisaa. Haala faatee kara eeguu malee jedhaa turte. Hamzaa bira deemuu malee. Anumaan goonee bara. Kennu kun narra hin taa'utti ofirraa buuste. Abeeti kiyya Hamzaa birallee yoo deemtee xinyetti rakkoon qabu jedhan sii jira. Hamzaan tukkusii fatiyaan tukkusii lama waliin jiraatan. Hin deemtu didanii bara wal didanii wal arrabsaa turan. Faaraa waliin jiraatu. Hamzaa wanna jedheeni fakkeenyaaf an gizeesitti hajameetiin jedhe nama keessaa barreeffamaan si waama. Calm down inside my class, my kissing class jedhee si waama. Si kana hin beektu akkam si godhaa jennaan faaraa maalaa godhuu hiddareena jette. Oromiyaa waan jettu kalee jaarsa namaa jetta yaa rabbi jaarsa namaa osoo jettu keetuu dhabdeertetti. Walla viidiyoo saadamisii waraabee tokko argite kolfee du'e. Ixaana aarsitee kadhattee hidhimaa namaa kokkee na qabee osoo jettu kadhatti kofiituu dhabde Fatiyaan biran. Fatiyaan kiif jechuun amma. Laasanii miti wannoodha. Yaa rabbi jaarsa kiyya daari jette kaleessaaniif isiin gastii isii keessatti aniifati waliin dhunganne. Saadam waraabee gadhiiseeti. Isii wanna jette gizee isii wanna jette san. Yaa Oromoo waa'ee jaarsa kiyya Fatiyaan maal maraatti lafa maraatti. Haadha faatee tana yoom heerumta jedhaanii mee guddatte. Fatiyaan abdii hugumee gosseen haati faatee amma jaarsa argatteerti. Ana kam saamee inni gabbara sodaataa jira waan ta'eef ni kaa waliin nu hidhaa dhiisaati gabbara baraan isinaa gabbaru. Ilu. Haati faatee. Meesimmaa jedhiftan qoy ijoolleen kenna kaarsii kun maa jedhiftan reediyoo gaafadhu waa'ee heeruma fuudha kiyyaaf ka isaa hin cadhisa mataa lafa kaa'ee baraan isinaa gabbaru itti heeruma yoo jedhuun asli yoo taate jedhu yoo gaafadhu hin cadhisa si yoo gaafadhu hin cadhifta abdii kuma yoo gaafadhu hin cadhifta ishii maal inni ammatti qarshiin qabu baraan isin gabbarraatiin kaa waliin nu godhaa dhiisaan. Nama qarshii hin qabne maaliif gurguraree nuti bulchuu hin dandeenyetti. Jechuun jaalalaan waliin jiraanna kaanu inni amma garuu qarshii ana ittiin gabbaree ka'ee deebi'ee ana ittiin horatu qabu wal fuunee haa jiraannu. Egaa qarshii hin qabaanne maal nyaattarree manatti wal nyaattanii? Maal rakkoo qaba wal nyaanna rakkoon qabu taane aaji rakkoon qabu. Akka biraallee dhufe baadha mana koo'edhaa jira. Akkam isila jaarsi kee kun illee baay'ate akkuma Fatiyaa. Ani kun bultiin adiiguuf deema malaaxaan. Malaaxaa jala bahee numa malaaxatti neeru.
jaarsi kee kun baay'ateera lakkii. Ilwaadha faatee hin baatamoo hin gangalchita. Hin baatamoo hin gangalchitaa. Ilwaadha faate habiibtii tiyya. An ammaayyuu jechuudha sa'aatii muraasa naaf ispoortii deemaara jechuudha. Sa'aatii muraasa qofa naaf sa'aatii muraasaan booda ispoortii deemaa jira. Qadhadhee as ilaala lakkoofsota akka deebi'aa jira jechuudha. Qadhoo mudhii toonsaa ta'edhaan san. Amma booda jechuudha namni warri dhiiraa haati faatee furdattee jirti rakkannee akka goonaa warri jettaniitiin jettan dogongortaniitan an ispoortii deemaa jira. Qannasaa jira. Qadhoo mudhii toonsaa ta'aa jira. Wannummaan isin sodaattan hin jiru. Akkamitti akkanatti haadha faatee kana. Haadha faatee gabaante baay'attee akka argu. Haati faatee otoo asirraa iyyitu duuti hin heerumtu. Ani hin heerumne. Dhiira faaxeen mana itti ijaartee mana irraa kireessitee dhiira faaxeen horattutti dhiira dubartiin horattutti hin heeruman dhiira na horatuuf heeruma malee. Fatiyaa ol argise Fatiyaa Kosseen. Fatiyaa Kosseen illiitti toluu dhabe. No Fatiyaan akkamitti irraa haadha faatee. Seeni filaabo. Tiyu jetterti. Seeni foolas ni godhanna. Ani isaaqii kana heerumullee waan jedhu ni yaada beektaa. Ati malaataan roomaantikiidhaan malaataa namni jaalatu hin jira. Xiqqoo mataa kana akkanatti garaa irra nama baasnaan bakka dubartiin bakka jirtu hin beeku. Kanaafuyyuu itti heerumuree isaaqitti. Amma kasii arrabsu kun ofii ishee kakoo. Mee ofirraa hin buufatu. Waan inni jedhu laal mee gatti dubbatu. Wallaahi rabbi kakadhee dhiirri na jala deemtee arrabsitu. Amaamaa saniin miila lamii siidee hudduu keessasitu maslaasii argee waslaatta. Dhugama siin jedha dhiirri na arrabsitu niin akkam beekta Hamzaadha ilu. Fooloo naa godhaa. Fooloon baay'ate ummata. Yaan diddeelitti baay'atte. Eluu eessa jirta? Back to back. Maali namni hundi karaa fudhasa? Uummanni maal ta'e? Onnu harkisimee dhiira wayita walii mana kana keessatti talabicha guute haala faate. Abdii hukumee maa seenuu. Ilmi namaa guutuu yaa'e kutee bara. Abdii hukumeetu rakkoo qaba. Dakanaa bar nan bara. Faateen tana arrabsitu jechuudha. Akkanaatiin na arrabsa. Faateen na arrabsitu lafa nolaa. Ka duubaan dhaabatu sun nama moo saree? Saree. Ree. Dhiirri ammoo kana arrabsu akkanaatiin na arrabsa. Astagfirullah. Astagfirullah. Warra Amaaraati barsuuni warra abiyyi waliin. Na amani dhugaa rabbi siin jedha. Tokkichi isaa surree akka qabu na arrabsu. Fatiyaan kiu jettee litte yookaan deebitor. Ani nama bilooka yoo jedhu maan na dida qoy akkaawuntiin kiti. Nama ni bilooka yoo jedhu maan na dida qoy.
Hamza Haji Uddute irra deebiilaan. Khalid ye wallagga liji kajetti kot. Maal jedha baalage ati maaliidha reefi hoolaa biraa dhuftee mitiitish. Eenyuun arrabsiti gooytun ta kitaaba baattee dhuftu tun. Garai waslaatta ayyala deemtee kakkaafata. Ayyala deemtee kakkaafatta deemi quraana garai. Hamzaallee hudduu harree simbise qara. Reefi hoolaa jara reen gaafa ofirraa buqqiftee siyaaseentu waslaatta. Maal jedhe reenaa reetti beekta ayyala deemtee haadha faaxeen tuqinaa. Maal jenne reena. Sumayyaa kan qaqqabu sun raffisee rabbeeni. Sumayyaan maal taate? Maal goonaree namoonni nu arrabsaasaa nuti osumaan dubbatiin namni nu arrabsaasaa dhufa. Waayee uummata komentii jedha. Sila eeguma waliin gahu mata adda sila kolfame. Laa walaa hojii ofii yaanyaa. Asli ijoolleen seelaa iyyiti. Oye. Ha? Daa'imti si jala bobbootti. Ka jaarsa lamaffaa feetu. Maaliree akkamii inni naggaadamoo maaliree ka jaarsa lammaffaa feetu ijoollee wajjin. Naggaatee ijoolleetiin. Hai laki tobbaleeti tiyyaati malee tiyyaamti. Eenyu jaarsi lammaffaatiin fedhasin jee. Maqaan kiyya mirkoodha. Situ galee akka jedha. Jaarsa namaa barbaadaa jira. Jaarsa namaa fidaa jira. Hello. Wayita hojjechi keessatti seefni keessatti ta'e. Erga maal qaba barreeffannaa akka kiyyaarra jiru. Erga maal qaba? Gaafni dhugaa itti gufuutti ta'a akkuma dhagaa karaa makiinaa irra guuranii makiinaa hin dabrine san. Uummata cacalliftan uummanni akkamitti callisu. Rafaa jirtanii isaa. Koo asli doktor asli gaafattee maqaa kana baafachuu bati. Akkamitti maqaa doktora kennaa namicha An bakka rabbi walla. namicha waggaa jiru. Naa baashe turanii qaba. Laasneemiin keellee Oromoodha. Abbaan kee Oromoodha. Asliin si arginaanini. Rabbis erga gammaan argina. Osoo qajeelchuudha waadde qara. Waa jechuudha. Xiqqoo qattee irraa dubbisee. Iluu fi haadha faaxeeti waa. Barreessaa koomentii miira keessa galchuu kilisti dabbaramne irra. Tokko waan jiru.